Akkam jirtu hordoftoota maatii ibsooteek har'asii akkuma kanaan dura qophii bareedaa jennee itti yaadnu tokko qabannee isinii dhiyaanne irraa akkuma argitan kun iskiriinii irratti wanta argitan kun YouTube chaanaalii kooti. Egaa YouTube koo kanaaf namoonni haaraa taatanii subscribe, like, share gochuu dandeessu karaa Facebookii, Twitterii, Instagram akkasumas TikTokii irraa argachuu dandeessu jechuudha. Egaa har'ammoo kaniin qabadhee isinii dhiyaadhe akkamittiin YouTube baanerii YouTube tokko akkamitti hojjechuu dandeenya isa jedhudha. YouTube baanerii inni jedhamu egaa akkuma argaa jirtanii isa kanadha. Ibsooteek waa'ee teknooloojii fi appilikeeshinii haaraa isa jedhu kanadha jechuudha. Seera mataasaa qaba, akka itti hojjetamu mataasaa qaba, wanta barbaachisu mataasaa qaba jechuudha. Egaa gamanumaan gara viidiyoo akkaataatti hojjetamutti hin seenne jechuudha. Egaa asumaan yaada hojii koo kanarratti qabdanii akkasumas yaada hojii koo isa amma hojjedhuu fi isa darbe irratti yoo qabaattan kan sirreessuu fi kan irratti dabalu gaaffii akkasumallee yoo qabaattanii naa dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Gamanumaan gara hojii egaa jalqaba egaa isaan dura appilikeeshinicha akkuma argaa jirtanii isa kanadha. Pixel Lab isa jedhu kanadha jechuudha. Pixel Lab isa jedhu kana irratti hojjetama. Pixel Labichi waan baay'ee hojjeta. Isas booddeedhuma irratti isinitti himuu hin danda'a jechuudha. Amma gamanumaan Play Store jalaatii Pixel Lab hin jenna sanaati achi nuuf fida jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kun egaa Play Store jalaatii Pixel Lab jedhee akkasitti naaf fidee oppennaan jedhaa jira. Egaa ani ejjaan buufadheeruuf oppennaan jedhee namoonni hin qabne install gootanii asumaanii itti fayyadamuu dandeessu jechaadha. Akkaataa fayyada isaa immoo wal faana ilaalla. Pixel Labichi akka argaa jirtan kana fakkaata. Egaa jalqaba new text isa jiru kana hin balleessinaa jechuudha. Hin balleessina jechuudha. Amma dhumaatti sirnaan na hordofa. Hin balleessina. Kanaati achi isa kana booddee mooti an'eeti galeerii jalaatii wanta fidannu tokko qabna. Isa ani fidummoo isinitti agarsiisa. Akkasumatti argachuu hin dandeessanii iimeelii isaa dhiifama. Weebsaayitii isaa hedduu irraati buufachuu dandeessanii. Liinkii isaa description boxii jalatti isinii barreessaa isa cuqaastanii buufattan irratti hojjetachuu dandeessu jechaadha. Saniin booddee egaa tuqsadii kanarra ishee kanarra dhufnee tuqsadii ishee asirra jirturra isheerra galla. Sanaati achi image size ishee jettu kana hin xunna jechuudha. Image size itti kuni ishee xunna jechuudha. Ishee cuqaasna. Sanaatichi akka kanatti nuuf fida. Sanaatichi custom bakka jedhu kana milikkita yookaan mallattoo irraa gadee ishee agarsiistu kana ishee hin cuqaasna. Akkuma argaa jirtanii filannoo nuuf baaseera. Nuti amma hin barbaannu YouTube channel banner isa jedhu kanadha. Isa irratti hin cuqaasna jechuudha. Okay jenna. Ela akkanatti nuuf fidee jechuudha. Saayizii isaa amma YouTube baanerichi hammam barbaada, saayizii hammamii barbaada isa jedhu akkanatti nuuf fide jechuudha. Sanaati achi akkuma sila isinitti himee footoon ta'e tokko jira. Innis irratti hojjennu. Innis galeerii keessaa fidanna jechuudha. From galeerii jenna. Akkuma argaa jirtanii kunooti innis imeejitti nyaaniin jedhee ishee kanadha. Wanti kun egaa hin agarsiisu wanta afur agarsiisa. Innis tokkoffaa baaneriin keenya TV irratti gaafa ilaalamu maal fakkaata, saayizii hammamii qaba jechuudha. Saayiziin guddaan kun walumaa galtisaa jechuudha. Inni guddaan kun akkas qabatee kun hundi isaa jechuudha. Han TV irratti gaafa YouTube chaanaalii keessanii maalummaa isaa maal akka gadhiistanii gaafa baruu barbaadan guddummaa isaa kana isaanitti agarsiisa. Inni lammaffaa immooti
laaptooppii irrattidha. Inni laaptooppii akkuma argaa jirtanii kunoo ishee gidduu kana caafiiti. Amma handaaraatti daaraati amma handaaraatti jechuudha. Isheen han laaptooppii yookaan immoo deeskitooppiiti. Han taabileetii immoo akkuma argaa jirtan kunoo safaras kanatti kaasee ammas kana naannoo safara gurraachaa gara gurraachaatti jechuudha. Ittaanee moobaayilii irratti baaneriin keenya gaafa ilaalamu immoo akkuma argaa jirtan kun ifa xinnoo magariisa fakka daalachaa osoo barbaadu kana asiitii hamma asiitti jechuudha baaneriin keenya agarsiisa jechuudha. Nuti amma gahaan hojjennu ishee kana keessatti jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni moobaayilii waan fayyadamaniif isheetti hojjennaa jechuudha. Ammallee gabamaan hordofa. Ammas akkuma silaa isin jedhee amma immooti wanta keverii irratti hojjennu waan gurraachas ta'uu danda'a. Bakka wanta nuti baanerii keenya irratti hojjetan wanta bareechuu danda'u wanta nama hawwachuu danda'u xinnoo kan jedhamu qofi keessan wanta isinitti tolu godhachuu dandeessu. Gaaleerii keessaa barbaadan jechaadha. Yoo barbaadan diimaa qulqulluu gochuu dandeessu, magariisa qulqulluu gochuu dandeessu, wanta akkasii gochuu dandeessu jechaadha. Egaa manumaan isinitti akkuma argaa jirtan egaa gaafanii filadhu footoo nan filadhee yookaan piikcharii nan filadhee isa kana fakkaata akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Egaa kana gaafa filadhu filannoo naa laata jalatti akkuma argaa jirtan waan reeshoo waan 60:9 akkas jedhee naa laata. Ani egaa keessaati 4:3 kana dhiifama. 3 an barbaadan filachuu dandeessu achirratti isin cita waan ta'eef yookaan immoo qofima keessan irree kutuu dandeessu yookaan 4:3 jedha. Daarii gararraa hin barbaanne sanaati achi akkasiin godha jechuudha. An barbaadan godhachuu dandeessu akkasiin xiqqaa jalaatiin xiqqaan garuu daallachuu qabdu jechuudha. Egaa ani guutummaa mataa kanaan select godhadhe achuma irratti hin filadha. Raatishee jettuun tuqaa sanaati achi akkasiin naa fida. Akkuma argaa jirtan kunoo akkasitti naa fideera. Sana kaniin booddee mallattoo ishee kana argitu rogjaa kana ishee hin cuqaastu jechuudha dhiifama. Saniin booddee opacity an jedhu irratti kilik gootu kun akkuma argaa jirtan opacity jedha. Isarratti hin cuqaastu jechaadha. Egaa opacity'n kun faayidaan isaa footoo isa jala jiru akka nutti agarsiisudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Akka nutti agarsiisuuf fayyadamnaa jechuudha. Hinga kanuma irratti hojjennaa. Faayidaan opacity keenya inni jalqaba footoo isa jalaa irratti hundoone yookaan immoo piikcharii isa jalaa irratti hundoone baanerii keenya waan hojjetannuuf isa xinnoo akka nuuf agarsiisuuf opacity'n keenya footoo irra keessaa akka balleessu godhe akka waan nu godhu jechaadha. Gamanumaan ammallee na hordofaa. Saniin booddee ishee jettu kanatti isa duraatti deebinee tekstii barreessinaa jechuudha. Erga deebinee booddee mallattoo ishee kana yookaan immoo jedhuu ishee kana isheetti buunee tekstii jenna. Sanaati achi kunooti bakki tekstii keenya xinnoo ishee guddifanna kana keessatti hin barreeffanna jechaadha. Saniin booddee gaafa barreessuu barbaannu idiit isa jedhu kana isarratti hin cuqaasna. Saniin booddee kunoo akkasitti fida ama hin barreessina jechuudha. Ani akkasitti barreesseera. Akkasitti barreessitanii qofii keessa muuf gootanii waan jettu jechaadha. Amma immoo kalariiwwan garaagaraa gaafa qixeeffannu jechuudha. Saayizii gaafa jedhamu saayizii barreeffama keenyaadha. Guddisuu xiqqeessuu godha kuni. Kalarii barreeffama keenya qayyaruu jechaadha kuni. Adii anaa fi ani kana filadheera. Isin filannoo barbaadan filachuu dandeessu. Wanta hedduu qaba. Sanaati achi foontii isaa
jijjiirrachuu dandeessu. Ani kana godhadheera istaayilii isa booldi gochuun barbaadu beesa booldas ta'eera jalqabuma dhiifama. Ammas eegamoo loogoo yuutuubii keenya jechuudha. Loogoo akka barbaadanitti hojjechuu dandeessu. Gara fuulduraattis viidiyoo sana isinii qabadhee dhiyaadha jedhee yaada. Loogoo yuutuubii keessanii hin baafattu jechaadha. Firoon galeerii jettu. Akkuma argaa jirtan egaa kan koo loogoon koo kanadha yuutuubii koo. Sanaati achi bakka barbaade kaawwachuu danda'a. Kana kaawwadheedhaan ammas tekstii barbaadan irratti barreessuu dandeessu. Sabiskiraayib jedhama ammoo tekstii. Isaniin booddee akkasitti barreeffattu. Ammas galeerii keessaati waa ta'e tokkoon inni itti da'a. Akkuma argaa jirtanii kanan qopheesseera. Saayizii isaan xiqqeeffadha jechaadha jalqaba. Dhiifama. Kunoo akkasitti kaawwadheera. Ammas tekstii biraas itti dabaluu hin danda'a jechuudha. Egaa duuba kanarree dhuftanii 3D gochuu dandeessu. Barreeffama keessan jechuudha. Akka 3D'tti akka mul'atu gochuu dandeessu yoo feetanii. Wanta akkasii hojjechuu dandeessu. Shaadoos gochuu dandeessu. Shaadoon isaa maalaaf fakkaata jedhudha kuni. Wanta akkasii gochuu dandeessu. Saniin booddee erga raawwattanii fixxanii booddee gara oppaasitii keessanitti deebitu. Oppaasitii keessan deemtanii dhibbarraa dhibbaa akka footoon dura damassasiisne gara orijinaala isaatti akka deebi'u goona jechuudha. Sanaati achi raayiti jenna. Egaa akkuma argaa jirtanii mallattoo seevii kana ishee irratti kilik goone seeve akkaatti goonus isinitti agarsiisa jechuudha. Save as image jenna. Saniin booddee ishee kanarra dhufnee kun image format ishee jettu PNG otuu jenne faayidaa guddaa qaba. Quality isaa eeggatee nu buusa jechuudha. Lammaffaa immoo quality eddee jedhu ammas kanarratti dhufne altraa ishee jettu akkuma argaa jirtanii altraa ishee jettu ishee irratti kilik goona. Sanaati achi seeftuu galeerii jenna jechuudha. Galeerii keessaa keessatti agarsiisa. Akkuma argaa jirtanii kun galeerii keessatti akkanaatti waan ta'edha jechuudha. Uploadii isaas gara fuulduraatti isinitti agarsiisa. Baay'ee salphaadha uploadiin isaa. Safaruma kana akkuma ofitti bunnee ofirraa deebisnu kana akkasuma goona jechuudha. Gaafa upload goonu akkanaatti hojjetama jechuudha. Egaa viidiyoon kun akka isinitti tolu abdiin qaba. Ammas faayidaan isaa tokkoffaan yuutuubii keenya akka maal akka hojjetu kanarraatti ilaalanii namoonni hubatanii gara maatii yuutuubii keenyaa ta'uutti irree murteessu jechuudha. Kana caalaa isin immoo waan babbareedaa jechoota babbareedaa qabattanii akka irratti hojjettanii gamanumaan abdiin qaba. Viidiyoon har'aaf qopheeffadhe kana fakkaataa. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan umarratti barreessuun hin dagatiina. Horaa bulaa deebanaa isin jenna. Galatooma.